Wayyoo xaaxaa, wayyoo xaaxaa, wayyoo xaaxaa. Yoo namni nama bira jiraates gubannaa, yoo qophaa ofis gubannaa. Wayyoo biqiltuu lafti natti dukkanaa'e. Wayyoo, 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 wayyoo. Wayyoo ani mee akkanan seene wayyoo biqiltuu. Ani ganaa guddatti. Mucayyoo xiqqoodhaa ganaa guddatti. Asumatti hojii barsiisee gorsee barnoota ishee biratti barattee hojii magaalaallee bartee haala tokko tokko bartee hojiin baadiyyaa fi hojiin magaalaa tokkoo miti. Hojiin magaalaa fi hojiin baadiyyaa waluun argu. Dubarri tokko immoo qimmiidamuu qabdi, rukutamuu qabdi, gorfamuu qabdi, shonxoxamuu qabdi. Yoo sanan taane eessatti guddatte waan ni jedhamu wayiillee jira jechuudha. Dubara tokkotti durba xiqqoo tokkotti hin dheekkamne taanan rakkoodha. Zimmeetteetuma ilaalta iddoo ishiin balleessitetti iddoo ishiin badii qabdutti zaxxeetteetuma mana keessatti ilaalta yoo ta'e rakkoo kan qabu si'i. Kanaafin itti dheekkama, kanaafin haara. Namoonni muduun immoo ammeenyatti na fudhatu. Wayyoo biqiltuu mana goggogaa dukkana kana keessatti na dhiiftee deemta hin seenanii. Duddi koo nacite kaadda ishiin deemte duddi nacite haalan keessa jirullee hin beetti. Akkamitti akka garaa jabaattee ani koo isa dhugaa deemin jenneen isa dhugaa narraa bahin jenneen akka ishiin waan na balleessite sana wanta balleessite qabdi akka ishiin wanta balleessite sanarraa dudda duubatti deebitu barbaade tani kan akkasitti dheekkame. Malee akkanitti jiru hin beetti calluma jettee mana gogaa keessatti lafa bilisummaan hin jirretti lafa namni tokko na bira hin jirretti yaadha koo duddi nacite kaa naagame mata bowwii natti taate kaa mucaan mata bowwii natti taate kaa keessattuu kan na guggubee waanan qabadhu na wallaalchise lafa bilisummaan hin jirretti kan mana gogaa keessatti dukkana kana keessatti nagattee deemtetu baay'ee na guggubaa jira. Gama akka garaa jabaattu mucayyoon xiqqoon kun hagam akka garaa jabaattu. Anam otoo na ta'e nan godha otoo na ta'e mana gogaa keessatti haala akkanaa keessa nama jiru mana gogaa keessatti waanuma fedhe yoo ta'e mana madaamin ture yeroo madaamin nutti dheekkamtu haala hin taaneen nu rukuttufa dheekkamuu bichaadha nu rukuttifa jechuudha. Biyya ormaattuyyuu waa meeqa dandeenya asitti immoo guyyuma tokko galmaatuun bilisummaallee eegdee akkanatti namiiti akkanatti deeminarraa naan jettee bilisummaattillee himattee bilisummaan akka na gaafatu hin goone fedhuma mana kana taa'uu hin qabdu mucaan sejjamma fedhuma mana kana taa'u kan baay'ee na aarse kan baay'ee natti dhagaame baay'ee na guggube immoo kan ishiin calli jettee na dhukattee deemtedha. Kan ishiin calli jettee haalan keessa jirutu argitu dantaashiiti jettee kan ishiin mana gogaa keessatti nagattee deemtedha. Maalan godhare dirqama koo bakka abbaatu of maraa jedhe bofti mitiire. Kanaafuu mana koo keessa bakka nan hojjedha akittuun hojjetadha malee homaa gochuun hin danda'amu. Ishiinis maatii ishii qaqqabdee maatii ishii amma kana sana waan naan jedhan hin jiru. Nu qaqqabde qofa jedhan malee kanan balleessa ishiillee wanni isaan dubbatan hin jiru. Inuman immoo heega tarii silkiinaa dawwalaniitu kanan balleessee dhufee akka kana na goote boonin kun lafumaa kaatetu deeminarraa naan jettee jechuu dandeessi waan hin beeku hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaafi soofa nama wayaa irraa baasaa jiru kana kan ishiin har'a deemtu boruu isaa irraa yaasnee miicina jenneetu walumaan ishuma wajjiniin karoorfanne jechuudha. Ishiin sana gidduutti waan ishiin balleessite kana isiniin jedhu booda hin argitu waan ishiin balleessite anis maalirraa ka'ee akkan dheekkame booda hin argitu jechuudha. Ani amma lafaa ka'ee hin dheekkamne dheekkamuun koo immoo mucaan akka gorfamtu akka waan hundumaa barattuufi barnoota fi malee jibbaa fi miti jechuudha. Baay'een keessan amma mucaan siqiksini mucaatti hin dheekkamini mucaatti maalin godhin jettan garuu ani dheekkamuun koo dhugaa dubbachuudhaa fi
boruu ishiiti fili mucaan kun boru mucaan kun mana kootti naftu mana mataa ishiitii gaa'ila mataa ishiitii dhaabbachuu dandeessi. Yeroo gaa'ila mataa ishiitii dhaabbatte immoo eessatti guddattee eessa turtee akkuma feetetti fakkeenyaaf amma meeshaa mana keessaa akkamitti akka qaban hojiillee akkamitti akka hojjetan seenna siraatan baruu qabdu jechuudha. Maaliifini kanan taane taanan zimmettee callistee badii ishiis waan ta'e ishii zimmettee callistee ilaalta yoo ta'e mucaa san humaan fayyadneti jechuudha. Namas bira jiru humaa hin fayyadne jechuudha. Kanaafi kanaafan dheekkame ani dhugaa dubbachuudhaaf dheekkamuun koo kanaafi wanta biraatiif miti. Dhuguma immoo dheekkamee callisteetuma mucaanii akka badduufi miti jechuudha. Calluma jettee goodatti nagattee akka deemtuufi miti. Akka deemtuufi miti jechuudha anis. Garuu akka nama garaa jabaatetti hin ilaalina. Ani mucayyoodhaaf boruu ishiitiifin boruu ishii maal taati kan jedhuun. Ani kunoo hakkittuu mana koo keessa hojjechaa jira. Kunoo akkuma na argitan carqii soofaa kaasee maal jedhee mana xaxxaragee maal jedhee kunoo gara kichiniitti deebi'ee jira. Akkittuu nan jiraadha garuu intala durbaa tokko jechuudha. Isin waliin jiraatti mana keessan jiraatti yoo ta'e qimmiiduun dirqama. Sanan ta'u taanan zimmettanii yeroo ishiin meeshaa cabsitus yeroo ishii waan ta'e gannatus yeroo ishii tokko lama sadii bira darbuufiin waanuma jiru. Sanaa ol immoo bira darbita yoo ta'e rakkoon mataa keetii jechuudha. Rakkoon mucaa sana osoo hin ta'in rakkoon mataa keetii jechuudha. Kanaafan itti dheekkama. Kanaafan gorsa. Mucaan immoo gorsa hin fudhattu. Gorsa na dhaga'uu diddi. Kanaafi ammaa jechuudha. Galata waaqa maatii ishii qaqqabdee qofan beeka malee yoo nama maal akka na himattu hin beeku. Maatii ishiillee maal akka ishiitti dheekkamuu danda'u. Otoo badii ishiin balleessitee maatii ishiitti ishiin humti himatti maatii ishii deebi'anii ishiitti dheekkamuu danda'u.